Ashamaa harka fuudhee kabajamtoota fi hordoftoota maatiiwwan chaanaalii kiyya akkam jirtu nagaa keessanii ani baay'ee nagaa kootii waaqayyoof haa galatu isiniin jedha. Isinillee bakkuma jirtanitti nagaa guutuu akka qabdan abdiin qaba jechuudha. Tolee kabajamtoota hordoftoota maatiiwwan chaanaalii kiyya ergaan dabarfachuu barbaadu jechuudha. Jaalatamuu fi kabajamoo obboleewwan kiyya musliimaa Eid Mubaarak isiniin jechuun barbaada. Baga qaqqabdanii bagatteen isin ga'e jechuudha. Akkasuma hayyuuwwan keenya mana hidhaa keessa jiran jechuudha. Bakkuma jirtanitti nageenyi Rabbii isin waliin haa jiraatu. Akkasuma isiniinis illee Eid Mubaarak Eid nagaa isiniif haa ta'u isiniin jechuun barbaada. Hayyuu keenya mana hidhaa keessa jirtan jechuudha. Dukkana booda ifatu jira jechuudha. Kanaafuu har'a mana hidhaa keessatti illee yoo dararamtanii kan bara dhufuullee mana hidhaa sana keessa dukkana sana keessa waan isin baasee maatii keessa wajjin fira keessa wajjin Eid akka kabajjan isinaa taasisu Rabbiin isiniin jedha. Bakkuma jirtanitti immoo nageenyi Rabbii isin faana haa jiraatu. Rabbi waa hunduma danda'a jechuudha. Wanti inni dadhabeen jiru dukkana sana keessaallee isin baasee kan bara dhufuutiin illee dabalee isin haa ga'uun jedha. Irra deebiidhaan obboleewwan kiyya amantaa musliimaa hordoftan addunyaa kanarratti kan argamtan maraaf Eid Mubaarak isiniin jechuun barbaada. Baga geessan kan baranaa kan bara dhufu isinaa taasisuun isiniin jedha. Eid gaarii isiniif haa taasisuun isiniin jedha. Waan kadhattaniitti argattan waan yaaddaniitti argattan isiniif haa ta'u isiniin jedha obboleewwan kiyya. Eid gammachuu, Eid jaalalaa, Eid waan yaaddan itti milkooftan isiniif haa ta'u obboleewwan kiyya isiniin jechuudha. Tolee kabajamtoota hordoftoota kiyya kanumaadha ergaa ani qabuudha. Warreen maatii kiyyaaf immoo haaraa taatan dabalee subscribe gochuudhaan maatii kiyyatti dabalama. Warreen maatii kiyya taatanii na jabeessaa na bukkee dhaabachaa jabaadhunaan jechaa turtan immoo baay'ee tokko isin galateeffadha. Galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Akkasuma obboleewwan kiyya warreen gaafii tokko isin gaafadha jechuudha. Asumaani warreen laayivii galtanii jechuudha. Amma kanaan dura laayivii galtanii beektan jechuudha. Namoota baay'eetu jirtu. Ana yuutuubiin kiyya laayivii galuu na dhoowwe jechuudha. Yeroo baay'ee yaalee baay'ee tokko na dide jechuudha. Laayivii immoo amma hin galletti jechuudha. Saatiin baay'ee saatii guuttachuudhaaf baay'ee tokko nama rakkisa jechuudha. Hin beektu viidiyoo qofa waraabanii saatiin hin guuttadha jechuun baay'ee rakkisaadha jechuudha. Jalqabarraa kaasee hanga guyyaa yuutuubii banee kaasee hanga guyyaa har'aatti jechuudha. Umayyaala na dide jechuudha laayivii galuuni. Yoo isin tolee na gargaaruu dandeessu obboleewwan kiyya jechuudha. Akkamitti akka laayiviin galamoo akkamitti akka sirratu na gargaaruu dandeessu jechuudha. Warri na gargaaruu barbaadan lakkoofsa telegiraamii kiyya isiniif kennuu nan danda'a. Achirraan na gargaaruu dandeessuun isiniin jedha. Kanumaadha obboleewwan kiyya waan tokko yeroo jalqaban immoo qormaan hin dhabamu, muudannoon garaagaraa hin dhabamu jechuudha. An akka mataa kiyyaatti laayivii kana galuudhaaf baay'ee tokko yaalee baay'ee tokko gara abdii kutannaatti deemee jira jechuudha. Abdii walumaa galatti abdii kutadheera jechuudha. Maaliifini takka yaaluu hin dhiisne jechuudha. Umayyaala ganama galgala umayyaalaa na dide jechuudha. Kanaaf warri na gargaaruu barbaadan akkaataa isaa hundumaa tarii wayii dogoggorii ta'uu danda'a. Kanaaf na diduu mala ta'a. Warri beektanii kana dura itti fayyadamaa warri jirtan laayivii galtanii warri beektan yoo isinitti tolee fedha keessan yoo ta'e nama gargaaruuf immoo nama ta'uun qofti gaa waan ta'eef gama keessaniin na gargaaruu hin dandeessu isiniin jedha. Koomentii jalatti warri na gargaaruu barbaadan koomentii jalatti na barreessaa. Lakkoofsa telegiraamii kiyyaa isiniifan kennaa. Achiin na dubbistanii na sirreessuu dandeessu isiniin jedha obboleewwan kiyyaa. Kabaja guddaa jaalala guddaan isiniif qaba. Bakkuma jirtanitti nageenyi waaqayyoo isin faana haa jiraatu. Baay baay.